Baay'ee ulfaataadha lammii Itoophiyaa irratti. Lammiileen keenya baay'een isaanii akka jiranitti iddoo ammaatti ta'aa jiru kanatti lolli maatiin gaafa deemanii ofii isaaniitii gaafa baqatanii ijoollee keenyatti balbala cufaniiti kan isaan baqachaa jiranii. Lammiin keenya baay'ee rakkina kanan jedhamne keessa jiru. Namoonni du'an agammaatti agam lammiilee Itoophiyaa akka ta'ani. Amman xiqqoo argetti naannoo ijoollee 10 ta'uu kan jiran amma kan du'an jechuudha. Wanta adda baafame immoo hin jiru. Sababiin isaa adda wanta hin baafamneefu ammatti hundumtiyyuu walumaa gadi fiigee baqachaa jira malee kanattiyyuu ijoollee wal quba qabdutu amma kan adda baasee haasa'a malee namni baay'inaan gargar baasee hin jiru. Isayyuu darbuu danda'a ka. Wanti beekamu hin jiru. Maaliif hiriyoonni keenya akka jiranitti bilbilli isaanii cufaadha. Gaazaan kun immoo jiraatanii fiduanii isaanii wanti beeknu hin jiru. Carraan har'a isaan qaqqabe kun borus nu dhaqqabuu danda'a. Kanaaf wajjumaan deemnee du'a eeggachuudha wanti jiru. Egaa warri dhageettii qabdan adaraa keessanii sagalee taa'afi sagalee. Nagaan siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii viidiyoo kana laayikii godhaa ijoollee baay'ee biraa haa ga'u akkasuma sheeriillee gochuu hin dandeessu siniin jedha obboloota kiyyaa. Viidiyoo kana kan dhaggeeffachaa jirtan sagaleen sin dhaggeeffachiise suni as keessa kan jiraattu obboleetti keenya gara BBCtti sagalee uummata keenyaaf kan taate jechaadha guddaa haa galatoomtu. Inna viidiyoo kana gubbaarratti waan tokko irraa dubbachuun barbaade adaraa keessan sagalee ta'aa fi lammiilee keenyaas keessa jiranii egaa waan godhanis hin qabani garuu amma tokko otoo sagalee ta'anii uummata isaas keessaa baafachuu danda'a jechaadha mootummaanii. Sagalee ta'uun hin barbaachisa odoo lolli kun akkanatti itti fufee baay'ee ulfaataadha jechaadha. Otoo lolichi itti fufiin sagalee ta'anii uummata kana rakkoo kana keessaa akka ibidda kana keessaa baasanii ijoolleen keenyaas keessatti duute amma akka taate ani waa irraa beeku hin qabu garuu waan miidiyaa irratti deemu irraa waa tokko yeroon argu keessatti keessi koo baay'ee na cabaa jira jechaadha. Keessattuu immoo wanta miidiyaa irra deemu irraa waan baqaashoo as keessatti ta'aa jiru wajjiniin argaa oollu. Kana ijoollee baay'een keessan maalidha kun eessatti ta'e maaltu jira jettu warras keessa jirtan asuma keessa jirrattu isin bakka nagaa lafa nagaa jirtu waaqayyo mallee lafuma nagaa siniif haa taasisu siniin jedha rakkoon tokko sinirra hin ga'ini. Kanaaf warroonni immoo argitan yookaan naannoo sana jirtan obboloota keenya amma tokko of eeggadhaasanii garri isin dhaqxan hin jirtan garuu of eeggachuu barbaachisa. Miidiyoota gurguddatan adaraa keessa sagalee ta'aa fi lammiilee keenya as keessaa akka baasan wanti kun waan akkanatti dhiisuu miti itti fufaa humna cimsachaa jiru biyyoonni gurguddatanillee bira dhaabatanii gana waan akka lolli ta'utti haasa'amaa jira. Isin warroonni miidiyaa isaanii hordoftanii miidiyaa isaaniirraallee hubachuu dandeessu. Akkasuma televezyiinii irra warra hordoftan hubachuu dandeessu jechaadha. Lolli kun amma naan hin dhaabatu itti fufaa waan jedhan jechaadha. Nu bukkee dhaabanna kan jedhan baay'ee isaaniitu jira. Kana yeroo arginu immoo baay'ee abdii nama kutachiisa. Dhuguma lolli kun akkanatti itti fufee taanaan baay'ee ulfaataadha. Garuu nagaan bu'ee taanaan immoo nagaan bu'ee bakka hojii keenya hojjetan rakkoon hin jiru. Lolichi itti fufa taanaan immoo gara biyya keenyaa galuu dandeenya jechaadha. Kanaaf immoo uummata kanaaf lammiileen keenya baay'eetu as jira. Ijoolleen baay'eetu as jira. Shamarranis dhiirris baay'ee isaaniitu as jira. Itoophiyaawii kan ta'an jechaadha. Kanaaf sagalee ta'anii warratanii uummata kana gargaarudha. Lakkoofsi ijoollee bilbilli cuccufamee immoo obboloonni keenya keessattuu biyya garaagaraa kan jirtan obboloonni keessan yookaan hiriyoonni keessan bilbilli isaanii cufamaa sin jalaa ta'eetu raafamaa boo'aa jirtan danuus keessantu jira. Inni kun maal taa'ee seetan fakkeenyaaf lafa jira sana yoo nagaa hin qabne fudhatanii warrataniitu bakka nagaa jirutti gara baadiyyaa fa'aa gara bakkee nagaan jirutti ijoollee kana fudhatanii sokkuu danda'u. Yeroo sanaaf immoo waa ifaan mana keessa hin jiru yoo ta'e yeroo bakka argachuu dhiisuu dandeessu jechaadha. Namoonni baay'een keenya eenyuun qabnu jechaadha. Simii biyya kanaa baafannee hin qabnu. Otoo simii qabaannee wal argachuu dandeenya. Sababii simii hin qabneef immoo wal argachuu dhiisuu dandeenya jechaadha. Kanaaf dhaloonni isa laalati obsaan siniin jedha obboloota kiyyaa sababuma simii hin qabneef malee waan biraatiif miti intarneeta hin qabneef ta'uu danda'a. Baay'een keessan ijoolleen kun hin dhumte moo eessa dhaqxee maal jettanii raafamaa jirtu jechaadha. Homaa miti lafuma jirtan dhaabadhaate waaqayyoon kadhadhaa fi sagalee ta'uu fi hin dhiisinaa jechaadha. Uummata kanaaf sagalee ta'a. Warroonni miidiyaa gurguddaa qabdanii uummata as keessa jiruu fi rakkoo keessa galee jiru kana biyyi tun otoo rakkoo
cimaa keessatti hin kufin. Dhaloonni kun rakkoo kana keessa otoo hin bu'in har'a otoo bakka guyyaan jiru hamma tokko sagalee ta'uu fi uummata ofii kanallee lammii ofii kanallee mootummaan dirqama gargaaru jechaadha. Kanuma wanti jiru waan hundumarra immoo kan caalu uumaa keessan waaqayyoon kadhadhaan siniin jedha. Akkuma amantii keessanitti dhaabadhaa kadhadhaa. Miidiyoota garaagaraa laaltanii bo'uu raafamuu osoo hin taane lubbuu inni uume isumatu baasa. Kanuma bakka dhumatee jira. Guyyaa waaqammoo ta'e immoo waan kamiyyuu ta'e namni akkamitti lafa kanarra deemu hin beeku. Akkatti duunus akkatti jiraannu har'aa keenya beenna malee waan si'atii boodaa ta'u hin beeknu waan ta'eef waanuma hundumarrayyuu uumaa ofii kadhatanii isuma eeggachuutu irra gaariidha jechaadha. Kanaaf dhiphachuu bo'uun yaadda'uun miidiyoota garaagaraa laalanii raafamuun hin barbaachisu. Miidiyoonni haasa'aman hundi isaanii dhugaallee miti. Parsentii 100 keessaa akkam yoo jabaate kan dhugaadha jettanii fudhattan parsentii 3 irra hin jirtu. Hundumti isaatu immoo dhugaa miti. Viidiyoo baroota darbe keessatti biyyoota garaagaraa keessatti ta'e irratti dabalanii kan uumanii lolichi jiraachuun isaa dhugaadha, wantichi ta'uun isaa dhugaadha, qabeenyaan barbadaa'uun namni du'uunsaa dhugaadha. Garuu wanti isaan fidanii asirratti olola oofaa jiran immoo hundi isaa dhugaa miti siniin jedha. Obboloota kiyya raafaminaayi. Warri bakkee nagaa jirtanis warri immoo baqattanii isaa wajjiniin bakkee jirtanis homaa miti siniin jedha. Ani ijoollee baay'ee warroota na dubbisu keessa gara ijoollee 5 jechaadha. Amma ammaatti onlaayinii irratti kan hin deebine jechaadha. Kanan onlaayinii irra laalee isaan barbaadee dhabe. Baay'ee isaaniitu jira karma yuutuubii kana lakkoofsa koo qabatanii dhufanii na baranii jechaadha. Kanaaf waan godhu waan hin qabneef lafa isaan jiranitti waaqayyoon isaan eegu kadhata gochuu fi qofadha wanti nani godhuuf hin jiru. Ijoolleen keessattuu immoo jarittiin tun balbala fa'aa itti cufteeti ofiishii waniitti baqatti waan jedha waan akkasii haasaan. Fakkeenyaaf dhuguma waan akkasii hin jira taanaan balbala itti cufanii biraa deeman taanaan adaraa keessan isin lakkoofsa isaanii gara imbaasiitti kennuu dandeessu. Lakkoofsa imbaasiin maxxansee jira jedhanii yeroo ammaa kana miidiyaa lama gubbaa irratti hin arge. Amma dhugaa akka ta'e hin beeku ani. Kanaan dawwaladhaa kana argachuu dandeessu. Okay, isaan maxxansan suni kanaan dawwaladhaa kanaan nu argachuu dandeessu warri jedhan suni maaf sagaleedhaan ba'anii too uummata keenya ijoollee keenya biyya kana keessa jirtan kanaan nu argachuu dandeessu jedhanii too maaliif hin maxxansine maaliif hin dubbanne barreeffama qofaan maaf dubbatan amma imbaasii ta'uu isaanii amanamummaa amannee too itti deemna siniin jedha. Kanaan dawwaltanii argattan nama biraa yoo ta'e homaa itti beektu eenyu akka ta'e maatti beektu sagaleedhaan dirqama viidiyoo ba'anii warratanii dubbachuu qabu. Kanaaf sagalee ta'a ijoollee keenyaaf sagalee ta'a garaan jabaatinaa siniin jedha. Isinis miidiyaa qabdan gubbaa irratti waan dhugaa ta'e qofaan odaraa keessa sagalee ta'aa fi warra hoduu sobaa odeessu wajjin hin girrisinaa siniin jedha. Yaanni keessanis hin dhiphatin. Hordoftoota chaanaalii kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa. Yaada qabdan immoo waaqayyoon kadhadhaa lafa jirtanitti laayik sheer godhaa maamila koo ta'uu hin dagatinaa.